70ffaan database user who maintain database management system and necessarily responsible for looking after its overall usage and apply limitation to maintain isolation enforce security apply gochuu kan danda'u fakkeenyaaf limitation maintain isolation enforce security kajoo kana apply gochuu kan danda'u database architecture jaa database architecture ni design overall design structure fi modela kan hojjetu malee apply limitation gochuudhaaf miti kan nama godhuu miti yookaan ogummaa ogeessa gochuu danda'u miti database designer immoo focused logical and physical database design irratti kun immoo focus ko godhu database administrator kanneen apply gochuu kan danda'u yookaan limitation garagaraa isolation garagaraa enforce gochuu kan danda'u database administration dha jechuudha. End user fayyadamaa dhumaati jechuudha. Nama conceptlee database architecture design administrative kan beekne garuu fayyadamaa ni dhumaadha. End user jenneet yaamna jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti database administrator responsible for the overall management, maintain, performance, security fi administration of the database system gahee database administrator iti. 71ffaan over a period of time system failure may result in program crash and or loss of data. As an IT expert you are called restore system file and to restart the system. Which of the following best describe this activity dha. Kanalatti walumaa galatti yeroo dheeraadhaan booda system nuyi tokko fail godha yookaan programni crash godha yookaan lose data godha jechuudha. Akka IT expert tti yookaan akka ogeessa IT tti systemicha kana restore gootee hojii start akka godhu restart the system gochuudhaaf maalidha the following describe kana ko godhu activity kana hojii amma jenne kana describe ko godhu kamiidha asirratti kan gaafachaa jiru. Fakkeenyaaf technical supporting and technical support jaa technical supporting gara walumaa galatti help desk yookaan troubleshoot gochuudhaaf malee kana akka karoot start gochuudhaaf miti. System enhancement feature garagaraa system irratti add gochuu akkasumas restoring garagaraa yookaan restoring garagaraa hojjechuudhaaf program maintenance jaa siini program maintenance immoo fixing bug fi update gochuudha update code gochuudha jechuudha program maintenance ni system recovery immoo kana jechuudha restore after failure system recovery eega system ni tokko fail godhee booda yookaan crash godhee booda restore gochuudhaaf system recovery fayyadamna jechuudha. Saniif deebiin keenya data 72ffaan the first official activity of the project team as it initiates the project planning phase is to write the project proposal, developing cost benefit analysis, define the business problem, staff the project team dha jechuudha. The first one gave asirratti jalqaba irratti define gochuu kan irraa eegamu business problem dha jechuudha. Business problem ga define godhe booda karaa project proposal fi develop cost gochuutti adeemna jechuudha. Saniif deebiin keenya first official activity jaawanteef define business problem dha jechuudha. 77ffaan Microsoft Windows iOS and Linux are all types of software that belong to application software, operating system, database system, hardware system. Asirratti Microsoft Windows jechaa jiran jalqabaratu Windows iOS fi Linux kun operating system dha jechuudha. Operating system jalatti kan include ta'u. Saniifuu deebiin keenya biitaa jechuudha. Inni itti aanu data schema represent the skeleton structures of database and it represent the practical view, logical view, physical view, conceptual view jaa asirratti schemaan represent gochuu kan danda'u logical view dha jechuudha. Fakkeenyaaf schema of 10 represents the logical and the conceptual view dha garuu physical view gaaf jennee data storage dha jechuudha. Saniif logical
view dha jechuudha. Structure database keenya represent gochuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Inni itti aanu DHTML dha. HTML akkasumas XML are an example of kunneen garii HTML ti. Example of markup language dha jechuudha. Web browser miti, word processor miti, data structure miti. Kunneen isaan kana wajjin deemanii jalqabuma irraa faasee isaaniin HTML markup language dha. Programming languages miti, markup language dha malee. 76ffaan the most common risk management strategy in web-based system. Most common risk management strategy in web-based system keessatti avoidance, acceptance, akkasumas immoo mitigation, immoo transference jaa asirratti mitigation fayyadamneeti jechuudha. Strategy web-based keessatti risk manage itti goonu saniif avoidance eliminate risk gochuudhaaf riskiin tokko osoo hin dhufin dura eliminate gochuudhaaf kan gargaaramnu. Acceptance jechuun immoo riskicha fudhannee isa risk eege fudhannee booda riskicha fudhachuudha. Mitigation immoo reduce risk gochuudhaaf jechuudha. Saniif the most common risk management dha. Mitigation riskii manage gochuudhaaf kan gargaaru. Transferring immoo shift risk gochuudhaaf riskii keenya namni biraadha akka nurraa kafalu gochuudhaaf. Fakkeenyaaf amma asirratti insuraansii yoo fudhattan taate riskiin wayii tokko yookaan namni dhuunfaa tokko insuraansii qaba taanaan yoo konkolaataa isarra balaan wayii yoo kagoo taate risk transfer godha jechuudha. Transfer jaama jechuudha. Maaliif walumaa galatti insuraansii santuutu kafala waan ta'eef risk transfer jennaan jechuudha. Isaaniin kanneen acceptance riskii sasalphoo ta'e accept gootee fudhachuudha. Avoidance immoo riskiin osoo jalqabdee avoid gochuudha. Mitigation immoo common risk management strategy dha jechuudha. Saniifuu mitigation kajoota jechuudha deebiin keenya. Unnecessary conveyance of products from one location to another or hand off from one employee to another employee, overproduction waste, transport waste, waiting time waste, processing waste. Kanarratti gaafii kana ni yaadadha. Viidiyoo jalqaba irratti ilaallee turre moodelii tokkoffaa irratti asirratti barbaachisaa tokko malee product wayii tokko location tokko irraa gara location biraa yookaan nama tokko biraa gara biraatti sochoosuun transport waste dha jennee ilaallee turre. Kanaan duraasi transport waste dha jechuudha deebiin isaadha. Inni itti aanu 78ffaan which SQL operator is used conjunction that connect the two query to return only the required sets of data gochuudhaaf kan gargaaru. In from closure from closing specify gochuudhaaf table specify gochuudhaaf malee conjunction miti. Itti aane like jaa like pattern image ta'e yookaan operator dha jechuudha. Siin immoo end dha. Endan conjunction that connect the two query to return only the required set of data. Kana jechuudha. End ni conditionii lama combine gochuudhaaf kan nu gargaaru. Saniif two query jaa waan ta'eef end ta'a. Updating data manipulation language keessatti commandii data modify gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Saniif deebiin keenya C ta'a. 79ffaan database keyword that indicates the constraint of database whose column value of a table are required to be assigned an initial value in a database is usually asirratti database keyword nu gaafatu jira. Keyword nu gaafatu booda indicate the constraint jechaa jira jechuudha. Asirratti constraint nu gaafachaa jira. Constraint of database who column value of table are required to be assigned an initial value in the database set usually jaa asirratti values jaa asirratti constraint nu gaafatu jira. Values kun keyword dha garuu constraint dha miti jechuudha. Constraint dha miti record insert gochuudhaaf kan gargaartu value ni where closing immoo filter dhaaf filter jenneet filter close dha gara biraatiin where close jechuun
constraint miti jechuudha inni hiinsi. Distinctiin immoo return unique value gochuudhaaf malee constraint miti. Distinct illee akkasumatti not null kana jechuudha. Constraint gosa 5-6 akkasitti jiranii not nulliin kun constraintidha. Akkasumas value'n jalqabarraa kaasee gara teebilitti insert akka ta'u required ka godhudha jechuudha. Constraintiin kun jechuudha. Saniif ensuring column must have value akka qabaatu taasisaa jechuudha. Saniif deebiin keenya diidha ta'a. Saddeettamaffaa fi inni dhumaadha. A technique that seeks to alter the natures of work done in a business function within the objective of radical improvement performance is called an information system strategy plan, being business processing, engineering, being business process re-engineering, scene strategy planning, din enterprise resource planning bija asirratti business process re-engineering jechuudha. Business process re-engineering it is radical redesign of core business process to achieve dramatic improvement in the productivity cycle, time and the quality. It seeks the fundamental change rather than incremental improvement jechuudha. Fundamental change gochuudhaaf jechuudha. Saniif har'aaf kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.